Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasa BBC kallattiin isin bira ga'u jalqabneerra sagantaa har'a suneeffanne keessattis atakaroo Tiraamp dhaabbata fayyaa addunyaaf Chaayinaa wajjiniin qaban jabaachuu Hammi maallaqa namoonni baankii irraa baafachuu danda'an baankiin biyyaalessaa daangessuun hiika akkamii qabaata laata? Ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessisoo gaafanneerra. Maallaqa baankii tolgalee akka inni baankii keessa turu kan itti gootu yeroo baay'ee gaafa wanti qisaasama fidu wanti balaa qaqqabsiisu inni kun immoo dinagdee biyya tokkootiif yaaddessaadha jettee gaafa laaltu. Mala aadaatiin warqee qotuun ammam lubbuu namaaf yaaddessaadha. Oduu gaggabaaboof kanneen biroos qixeeffanneerra. Ani hirphaa gammachuu ta'e nu wajjin hin turaabu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Chaayinaa fi dhaabbata fayyaa addunyaa irratti duula haaraa bananiiru. Chaayinaadhaan weerara COVID-19 dhoksuun akka saffisaan hin to'atamne taasifteetti jechuudhaan yoo komatan dhaabbata fayyaa addunyaa immoo ergamtuu Chaayinaati jedhaniin. Pireezidaantichi xalayaa hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhanom fi barreessaniin dhaabbatichi guyyoota 30 keessatti jijjiirama jabaa fiduu akka qabus akeekkachiisanii jiru. Galaanaa Balaay dabalata isaa qindeesseera. We are not happy with China. We are not happy with that whole situation. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhanomiif guyyoota 30 keessatti jijjiirama fiduu qabdaa jechuun xalayaa akeekkachiisaa barreessaniiru. Jijjiirama fiduu dhiisnaan garuu Ameerikaan deeggarsa dhaabbatichaaf arjoomtu guutummaatti dhaabdii jedha xalayaan isaan barreessan. Pireezidaantichi xalayaa barreessan kana fuula Tiwiitaraa isaan irrattis maxxansaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa qooda sarraa eegamu bahuu dhiisuu isaatiin koronaa vaayirasii Chaayinaatti jalqabee addunyaa waliin gaheeraa jedhu Tiraamp. We believe it could have been stopped at the source, it could have been stopped quickly and it wouldn't have spread all over the world and we think that should have happened. Dhaabbatichi odeeffannoo wayitaawaa kennuurra Chaayinaa jajachaa tures jedhan. Dhaabbatni fayyaa addunyaa Chaayinaa jala deemaa jechuun arrabsan. Dhaabbata fayyaa addunyaa gorsa badaa gadheef dogoggoraa nuuf kennaa ture jedhanii qeeqan. Guyyoota 30 keessatti dhaabbatichi jijjiirama guddaa tokko irra hin ga'u taanaan Ameerikaan bajata ramaddu guutummaatti addaan kutti jedhu. Pireezidaantichi xalayaa daayireektara olaanaa dhaabbatichaa Dr. Teedrosiif barreessaniin dhaabbatichi madda vaayirasichaa maqsuu fi facaatiisaa atattamaan to'achuu dadhabuusaaf qeeqan. Doonaald Tiraamp weerara COVID-19 to'achuuf dadhabina agarsiisan irraa xiyyeeffannoo dabarsuuf Chaayinaa himatu jetti Beijing gama isheen. Chaayinaan karaa dubbii himaa ministeera haajaa alaa ishee Tiraamp dhaabbata fayyaa addunyaa doorsisaa jiraachuu isaaniif deebii kenniteetti. Dubbii himaan ministeerichaa Shiyoo Liijiyaan Ameerikaan itti gaafatama ofii bahachuu qabduun rakkoo dhalateef Chaayinaa akka sababaatti fayyadamaa jirti jechuun deebii kennan. Doonaald Tiraamp erga weerarri koronaa vaayirasii addunyaa mudatee Chaayinaaf dhaabbata fayyaa addunyaa irra deddeebiin komataa jiru. Haa ta'u malee pireezidaantichi bulchiinsaa fi gocha isaaniif isaanumtuu daran qeeqamaa turan. So we'll let you know at the appropriate time, but we are doing serious investigations. Uggurri sochii sababii weerara koronaa vaayirasiin biyyoonni lixaa labsan daldala alergii Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa ture. Keessattiyyuu warshaaleen abaaboo hedduun miidhamuudha himaa turani. Wayita ammaa biyyoonni Awurooppaa uggura kaa'anii turan laaffisuu eegaluu isaaniitiin jijjiiramni mul'achaa jiraachuu daayireektarri olaanaan waldaa oomishtoota kuduraa fi muduraa Itoophiyaa obbo Teedros Zawudee BBC'tti himaniiru. Torbee jalqabaa keessumaayyuu guraandhala walakkeessarraa eegalee gabaan hir'achuuf qabbanaa'uu nama rifaasisutu ture. Gatiinis garmalee gadi bu'ee ture. Caamsaa kana keessa immoo yeroo laallu guyyaan haadhaas waan tureef gabaan biyyoota Awurooppaa hedduus waan banameef keessumaayyuu biyyoonni akka Jarman kan abaaboo hedduu itti erginu daangaa banachuu waan eegalaniif dadammaqiinsa gabaa gaarii jedhamutu jira. Egaa adeemsa amma jiruun jijjiirama gaarii jedhamutu jira. Akkanumaan itti fufa jennee immoo abdii qabna. Wayita gabaan kufee turetti deeggarsa adda addaa mootummaa irraa argachaa turaniin oomishtoonni miidhaa jabaa isaan irra ga'uu malu hanga tokko dandamataniiru jedhu obbo Teedros. Kufaatii gabaa tureen dhaabbileen hedduun galii argachaa waan hin turreef hojjettootaaf kaffaluuf akkasumas galteewwan barbaachisan bituuf yaaddoo keessa turan. Maallaqi hojii adeemsiftuun gama baankiin bifa liqaatiin akka nuuf dhiyaatu gaafannee turre sun battalumatti nuuf hayyamame.
Yeroon itti liqaa kaffallu akka dheeratu akkasumas dhalli nurraa eegamus yeroo murtaa'eef akka adda citu gaafannee turre deebiin sirrii nuuf kennameera. Galteewwan alaa galchinu ariitiin akka nu dhaqqaban yeroon turtiis akka nuuf tolutti akka laaffatu nuuf ta'eera. Ministeerri dhimma hojjetaaf hawaasummaas pirootokoolii hojjettootaa kan yeroo COVID-19 qopheessee nuuf ergee ture. Kuni gaafa ida'amu dhiibbaa ture hir'iseera jedhee namana. Dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii oduun gaggabaabsee isinitti himama. Itiyoophiyaatti namoonni 14 haaraa kooroonaa vaayirasiin qabamuun waliigalatti namoonni vaayirasichaan qabaman 365 qaqqabee jira. Pireezidaantii Ittaanaan Sudaan Kibbaa Dr. Riek Machaarii fi haadha warraan isaanii Anjeliinaa Teenii dabalatee aangawoonni olaanoon biyyattii kooroonaa vaayirasiidhaan qabamaniin miseensi koree to'annoo vaayirasichaa tokko erga qabameen booda vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e. Keeniyaatti weerarri kooroonaa vaayirasii jiraatus mootummaan garuu tamsa'ina vaayirasichaa ittisuu irratti fooyya'insi jiraachuu ibse. Guyyoota 3 darban namoonni 133 haaraan kooroonaa vaayirasiin qabamuun ibsameera. Aleellaa boombii imbaasii Ameerikaa Keeniyaa fi Tanzaaniyaatti bara 1998 qaqqabeen namoonni miidhamaniif Sudaan beenyaa akka kaffaltu manni murtii Ameerikaa murteesse. Aleellaa kanaan namoonni 200 caalan kan du'an yoo ta'u, 1000 kanneen lakkaa'amanis miidhamaniiru. Pireezidaantiin Yuugaandaa Yuree Museveniin uggura sochii uummataa laaffisuudhaan dura nama umuriinsaa ganna 6 ol ta'e hundaaf maaskiin bilisaan akka hiramu beeksisaniin jalqaba ji'a kanarraa eegalee Yuugaandaa keessatti maaskii uffachuun dirqama ture. Indiyaa fi Baangilaadesh bubbee rooba yendoo makatee gara biyya isaaniitti imalaa jiru jalaa namoota miliyoonatti lakkaa'aman dursanii baasaniin bubbeen kun daangaa biyyoota lamaanirraa wayita qaqqabuttis sigiga lafaa uumuu danda'a jedhamee eegamaa jira. Weerarri kooroonaa vaayirasii adeemsa lubbuu baraarsaa irrattis danqaamuu biyyoonni lameen himanii jiru. Ministeerri muummee Leseetoo Toomaas Tabaaneen ajjeechaa dhawarraa isaanii duraanii keessaa harka qabaachuun shakkamanii aangoo gadhiisaniin himanni erga irratti dhiyaateen ji'oota muraasaan booda aangoo akka gadhiisan gaafatamanii erga turanii booda didaas turaniiru jedhameera. Gara qabiyyee sattaanutti yoon ce'u Wallagga Lixaa aanaa Najjootti mala aadaatiin albuuda baasuun lubbuu nama balaaf saaxiluutu himame. Torban lamaan dura ijoolleen umuriin isaanii waggaa 12 hanga 18 gidduu ta'an 5 shamarran 3 fi dhiirri 2 osoo warqee qotaa jiranii biyyoon irratti jiguudhaan achumatti lubbuun isaanii darbu ogeessi waajjira koominikeeshinii aanaa Najjoo obbo Toleeraa Suukii BBC'tti himaniiru. Ijoollee umuriidhaan waggaa 18 gadiiti. Warqee baasuu yookaan shooxuu jedhama biyya kanatti akkuma aadaatti aanaa Najjootti jechuudha. Albuudii lafa keessaa ba'u warqee fi albuudonni biraa waan jiraniif namoonni yeroo baay'ee hojii warqee baasuu yookaan shooxuu kanarratti hin bobba'u. Namni immoo al tokko karaa seera isaan guunnan yookaan ijaarsaa ala yeroo ittiin deemuun jiraata. Haaluma kanaan egaa ijoolleen umurii waggaa 18 kun utuu hin ijaaramin jechuudha hojii warqee shooxuu irratti bobba'anii akka tasaa torban 2 dura jechuudha. Boolla warqee keessatti namoonni 5 kan awwaalaman ta'uu danda'aan Najjoo bakka Leemmuun Nasii jedhamutti itti seenanii shooxuuf isaan jiranii jala deemamee qotama waan ta'eef biyyoon yookaan bakki warqeen sun shooxamu irratti jigee ijoollee kana al tokkoof sa'aatii tokkoof yeroo wal fakkaataatti galaafatee jira jechuudha. Haalli mala aadaan albuuda baasuu kun balaa guddaa qabaachuu kan himan obbo Toleeraan mootummaan namoonni haala gurmaa'een akka albuuda baasan gochuudhaan balaa gahaa jiru hambisuudhaaf hojjetaa jira jedhu. Tabba jalaa qotama. Gaafa qotuun itti baay'atu bokkaan immoo roobee jira biyyoon fososaa dhufa agartee amma biyyoon irruma jettee bu'a. Lafichi lafa warqeeti lafa albuudaati waan ta'eef amma ijoolleen gaafatti namanii qotuu jalqabanii tabbichi irratti jigee jechuudha agartee. Balaan akkasii yerootti uumama waggaatti waggaa 2 keessatti uumama. Sanarraan ka'ee namni tokkoyyuu fedha isaatiin ofiisaati akkatti toletti deemee warqee akka hin barbaanneef kallattiin kaa'amee ture. Kan sanarra cabsanii deemaa jiran immoo jiru. Ammasuu beekamtii mootummaatiin ta'eeti beenyaan kennamu jira maatii sanaa fi inshuraansiin kaffalamu jira of eeggannoo qabas amma isaa yeroo baay'ee kan isaan misotan warri beekamtii fudhatan warri gurmaa'an meeshaadhaan kan isaan hojjetan harkaan dhiibuu hin qabu jechuudha deemanii boolla qotuu hin qabu meeshaadhaan deeggarama waan ta'eef miidhaallee amma kana hin qaqqabsiisu jechuudha agartee.
Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa daddabarsa maallaqa seeraan alaa to'achuu fi gibira mootummaa kaffalamuun irra ture dhoksuu hambisuudhaaf hamma qarshii callaa namni dhuunfaas ta'e dhaabbileen guyyaatti baankiidhaa baasuu danda'an daangessuusaa beeksisee jira. Akka gabaasa EBC'tti namni dhuunfaa guyyaatti qarshii 200,000 ol dhaabbileen immoo guyyaatti qarshii 300,000 ol baasuu akka hin dandeenyes daanga'eera. Dhimma kanarratti kan dubbisne ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessisoo tarkaanfichi dinagdee biyyattii weerara kooroonaa vaayirasii jala jiruuf miidhaa qabaachuu danda'a jedhaniiru. Amma maallaqa callaa namni dhuunfaa yookiin immoo dhaabbanni tokko baasuu danda'u daangessuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhus nutti himaniiru. Baqqalaa Toomaatu dubbise. Egaani maayini sistemii gabaa tokko keessatti sochiin dinagdeen biyyi tokko irra jiru sochii maallaqa isa socho'uu malu wajjin walgituu danda'uutu irra jira jedhama. Kana jechuun maal jechaadha? Yoo oomishni keenya baranaa GDP ni jennu kuni jechuudha. Biliyeena $80 biliyeena 80 ta'e financial transaction kun immoo doolaara biliyoonii 80 caala yoo jedhe maal jechaadha? Maallaqi gabaa keessa jiru gatiin oomisha gabaa keessa jiru waliin guutusaaba ta'eef qaala'iinsa jireenyaa fiduu danda'a. Kanaaf yeroo kana keessatti maal goota? Maallaqi humnaa ol yookaan wanti dinagdeen kun kwartarii kana waggaa kana baachuu hin dandeenya kan paampiin taanee fi limiitii keessa. Kan biroo kan itti maallaqa baankiitti ol galee akka inni baankii keessa turu kan itti gootu yeroo baay'ee gaafa illegal financial movementiin jiru wanti qisaasama wanti balaa qaqqabsiisu inni kun immoo dinagdee biyya tokkootiif yaaddessaadha jettee gaafa laaltu reetiitti maallaqi mana baankiitti ba'uu to'attachuudha. Ishee amma qabxee amma irratti xiqqoo isheetoo naaf ibsitanii ibsi amma baankichi baase tokko maal jedha sababni isaan kaa'anii maallaqa seeraan ala daddabarfamu ittisuudha kan jedhu jira. Maallaqa seeraan ala daddabarsuu akkamittiin dhoowwuu danda'a kuni? Agartee egaan maaliidha amma fakkeenyaaf maallaqa seeraan ala sosocho'u kanaaf baankii keessaa namni maallaqa guddaa akka hin baafneen waa yaraadha kan itti to'achuu dandeessu. Haa ta'uutii garuu immoo maaliidha haala amma jiru keessatti amma imaalli namaa dhorkameeti jira. Imaalli namaa dhorkamee jira jechuun maal jechuudha? Maallaqi namni baatee gar tokkotti deemu hanga tokko gadi bu'aa jira jechaadha. Kanaaf maallaqa guddaa baattee deemuun baay'ee yaraadha sabateef maal goota? Asii baankii tokkotti galchite lafa inni itti barbaadamu sana akka inni ba'u gootaa jechuudha. Yeroo akkasii karuma mana baankii hanga tokko to'achuun hin danda'ama. Kan biraa immoo akkuma beekamu amma yeroo weeraraa dhibee keessa jirra. Inni mataan isaayyuu dinagdee irratti dhiibbaa inni qabu guddaadha yeroo adda addaas himamaa kan ture. Tarkaanfii akkanaa fudhachuun immoo dhiibbaa dabalataa hin qabaatu moo faayidaadha qaba moo akkamitti ilaalama? Dimmaandiin gadi bu'eeti jira akka sadarkaa biyyoolessaatti. Dimmaandii jechuun essential product waanuma dhala namaatiif waan nyaatan, waan dhugan, sanitaayizarii, waan ittiin fuula ofii kana faa kabarii godhan, waan ittiin namni of eeggaturraa kan hafe haalli Itoophiyaa qofatu hin taane haalli addunyaadhaa the ever lowest consumption level irra jira. Dimmaandiin lowerii jira. Yeroo akkasitti ciruma isaa maallaqa baasee akka namni ittiin fayyadamu akka namni hin goone yoo goote kontroversiaalii ta'uu danda'a jechaadha. Lammatoo biyya kana keessatti guyyaatti birrii 100 jechaan doolaara Ameerikaa 6,000. Abbaan hoteela urjii 5 amma waarshaa manufaaktcharingii irratti warri bobba'an kun birrii 200 ala tiraanzaaktii gochuu hin danda'an jechuun ciruma isaa lafa jirurraa akka inni hidhamee lafa taa'u gootaa jechuudha. Akka isaan galtee hin bin akka tokko immoo oomisha irraa fudhatee fuudhee asii baasee dambidolloota akka inni hin geessine roobeetti akka inni hin geessine tiredhawaatti geessine akka inni raabsine gootaa jechaadha. Kanaaf yeroo akkasii keessatti financial transaction hanguma kana gadi bu'ee restrictii gochuunsaa even economic transaction economic movement haadha isaa gadi namni mana gurgurachuu barbaada baay'ee namni makiinaa isaa gurgurachuu barbaada akkamitti bitee gurgura yeroo rakkoodha yerootti namni alternative business yaadaa jiru daldala alternative kan ta'e barbaade jirratti bobba'uu barbaadudha kana gurguree kan biraa bitata maallaqi kun ba'ee walirraan bitamu taanaan akkamitti biyyi keenya ammayyuu traditionalidha baankii maadhattee akkaawuntii makeettaan sii dabarsa yoo jedhu amaleeffatamuunsaa walamantaansaa dhugumatu maallaqa kana fudhadheeraa kan jedhamu warra qarooman biratti illee yeroo inni tolka'aa jiru egaan yeroo kana keessatti kana